celebrate. Let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Mubarak, Jolle Wallo. Warra Waloo. Ilman Afre. Ilmaan Sadachaa. Warra Qaallu. Warra Iluu. Laga Goraa. Warra Heebanoo. Laga Hidhaa. Warra Baabboo. Laga Amboo. Baga geessan. Bagattiin isin ga'e. Mana keessan teessanii akkasumas galma kana keessatti nu wajjin ayyaana kana kabajaa kan jirtan biyya keessaaf biyya alaa kan jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya karaa ETV afaan Oromootiin sagantaa isinii darbaa jiru qophii bashannanaa addaa ayyaana Eid al-Fitr kan bara 2017 sababeeffachuudhaan Hiyyobii Media for All ETV afaan Oromoo waliin ta'uudhaan kan inni qopheessedha. Irra deebi'uudhaan ayyaanni kan nagaa kan gammachuu kan jaalalaa isiniif haa ta'u isiniin jenna. Haga xumuraatti akkasuma wajjin turtan kabaja guddaadhaan isin affeerra. Ayyaana kana sababeeffachuudhaan walloo dhufne waa hedduu ilaallee wanta daawwattoota keenyaaf ta'u hundumaa qindeeffanneerra eessayyuu naqina haga xumuraatti nu waliin tura. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak. Hey, Mubarak Eid Mubarak. Tole kanatti aansuudhaan ergaa bagattiin isin ga'ee fi haala godina isaanii ilaalchisuudhaan ergaa akka nu dabarsaniif obbo Ahmed Ali Abbaafroo bulchiinsa saba Oromoo gara waltajjiitti kabajaan nu affeera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duraan dursee baga ayyaana Eid al-Fitr bara 2017 amatal hijraa bara 1446 isiniin ga'e jechuun barbaada. Ummata biyya keenya, ummata naannoo keenya, ummata godina keenya marti akkasumas hordoftoota amantaa musliimaa kan biyya keessaa fi biyya alaa jirtan baga rabbiin baraan isiniin ga'e kan baranaa kan bara garee rabbiin nu haa jedhu. Ayyaanni baranaa ayyaana gammachuu, ayyaana tokkummaa, ayyaana obbolummaa, ayyaana araaraa fi dhiifamaa, ayyaana nageenya akka nuuf ta'u abdii kan koo maqaa kiyyaa fi maqaa hawaasa bulchiinsa godina saba Oromoo Wallootiin ibsuun barbaada. Ayyaanni kun ayyaanota kaan irraa kan adda taasisu nageenya keenya eeggannee biyya keenya biyya misoomaa godhannee obbolummaa dhugaa ijaarree biyyaan tokkummaadhaaf dhaabbachaa sooma keenya xumurree guyyaan har'aa ga'uu keenyaaf galata guddaa waaqarraa yookaan rabbiirraa gaafanna. Itti aansuudhaan guyyaan har'aa kanarratti guyyaan obbolummaa fi tokkummaan ittiin dhaabbatu kan qabuu fi kan hin qabne kan wal gargaare kan walii qoodatee jaalalaa fi waliin jireenya qabu kan ittiin cimsatu ta'uu isaatiin iftoomsuu barbaada. Asirra dhaabbachuudhaan bulchiinsi godina saba Oromoo keessoo keenya irraa kaafnee hanga ollatti nageenya keenya sirnaan utubuudhaan bulchiinsa saba Oromoo bulchiinsa nageenya isaatiin badhaadhaa kan ta'e nageenya keessoo irratti obbolummaa dhugaa kan dhaabbate qabatamaan obbolewwan garaagaraa kan waliin jiraatan bulchiinsa sabaaf sablammoonni keessa jiraatan afaaniin amantaadhaan akkasumas sabaan osoo wal addan baasiin hammachuudhaan kan itti ibsamnu ta'uu isaatiin beekamna. Kanaaf godina hammataa fi ummatoota Itoophiyaa bakka itti buufatan ta'uudhaan fakkeenyummaadhaan kan ibsamu ta'uu isaas ayyaana kana sababeeffachuudhaan ummata Itoophiyaa hundaaf ergaa koo dabarsuun barbaada. Nageenya irratti yeroo kamiyyuu caalmatti godinni kun tasgabbii kan qabu obbolawwan ollaa faana hojii hojjenneen keessoo keenya qulqulleessinee nageenya amansiisaa ta'e fidaa kan jiru ta'uu isaatiin ergaa kanaan irratti dhaamsa koo dabarsuu barbaada. Inni biraatiif inni itti aanu misoomaa wal qabatee bulchiinsi godina keenya haala mijataa kan qabu haala taa'umsaatiin sarara caffaa keessatti yookaan taa'umsa isaatiin haala qilleensaa bareedaa kan qabu keessoon keenya kan qilleensaan qofa ibsamu osoo hin taane potenshaala addaa kan qabu bishaan kan qabu misooma adda addaatiif haala mijataa kan qabu dinagdeedhaan qonna irratti misooma midhaanii irratti akkasuma horsiisa looniitii fi furdisa irratti aannanii fi fooniin kan baay'ee jaalatamaa fi filatamaa ta'uu isaatiin iftoomsuu barbaada. Inni biraatiif adda taasisu bakka hawwataa turizimii kan qabu ta'uu isaati. Bulchiinsa keenya akkuma beekamu seenaa keessatti yuunivarsiitii islaamummaa kan qabu masgida hawwataa kan qabuu fi bakka turizimii kan ta'an kanneen akka Xurusiinaa, Shonke, Hijiraa, Burraaqsa, Birreensa kan of keessatti qabatuu fi isaan gaddoo bakka islaaminaan keessatti handhuurarraa
Qura'aan itti qaraamee ilmiin itti argamu ta'uu isaatiin kanaan kaasuu barbaada. Walumaa galatti bakki kun bakka turizimii ta'uu isaatii uummanni biyya keenyatii fi biyya alaa hubatee bulchiinsa godina saba Oromoo dhufee damee turizimiitiin akka waliin misoomsan jechuun barbaada. Inni itti aanu misoomaan wal qabate indaastirii fi investimentii faana wal qabate qabeenya addaa qabna, lafa qabna, albuuda qabna. Indaastirii irratti gama hedduutiin hojiin hojjetamuudhaaf qophii barbaachisu hunda isaatii waan xumurreef qonna irratti akkasumas misooma magaalaa irratti waan bal'aa hojjechuudhaaf hoteelaan maanifaakcharingiidhaan dameewwan indaastirii fi investimentii guutuma isaatii sagantaa qophiitiin waan barbaachisu haalduree waan xumurreef kottaa bulchiinsa godina saba keenyaa waliin haa misoomsinu jechuun barbaada. Karaa biraatti wanni ergaa dabarsuu barbaadu albuuda faana wal qabatee misooma albuudaatiin qo'annaa fi qorannoo gaggeessineen bulchiinsa saba keenyaa keessatti argannoon argachaa jirru waan baay'ee nama gammachiisuu fi misooma biyya kanaa keessatti gaheen nuti taphachuu qabnu akka waliigalatti fuulli keenya badhaadhina akka ta'e agarsiisa. Akkuma waliigalatti indaastirii fi investimentiidhaaf haala mijataa fi nageenyi bulchiinsa keenyaa haala wal fakkaataa ta'een nageenya keessoo keenyaa eeggannee kan ollaatis waliin qabannee waan deemaa jirruuf kottaa bulchiinsa godina saba keenyaa waliin haa misoomsinu jechuun barbaada. Irra deebiidhaan baga ayyaana Eid al-Fitr bara 1446 kan bara 2017 isiniin gahe Eid Mubaarak baga geessan jechuun barbaada. Irra deebi'uudhaan hordoftoota amantaa Islaamaa maraan baga ayyaana Eid al-Fitr kan bara 2017tiin nagaan isin ga'ee jenna. Hiyyoobii miidiyaa for all TV afaan Oromoo waliin ta'uudhaan bulchiinsa godina saba Oromoo magaalaa Kamiseetti sagantaa inni qopheessitu isin bira ga'aa jirra. Milkaa'ina sagantaa kanaatiif ammoo qaamolee nu deeggarantu jiru. Ispoonsar keenya sadarkaa tokkoffaa Baankii Gadaa. Baankii dhaloota haaraa kan ta'e Baankii Gadaa guddisnee galateeffannaa. Ayyaanni kun kan nagaa, kan gammachuu, kan jaalalaa akka isiniif ta'u irra deebinee isiniif hawwina. Kabajamtoota daawwattoota keenya, ispoonsara keenya milkaa'ina sagantaa kanaatiif nu tumsan sadarkaa sadaffaa irratti bulchiinsi godina saba Oromoo bakka kanatti nu simachuudhaan waltajjii kana nu wajjin kabajaate kan inni jiru isaaniinis baay'ee galateeffannaa. Isaanis simannaa keenyarraa kaasanii milkaa'ina sagantaa kanaatiif dadhabbii hedduu nutti dadhabanii sagantaan kun dhimmi Walloo, aadaan Walloo, seenaan Walloo, duudhaan Walloo uummata kanatti mul'achuu qaba jedhanii utuu hin dadhabin milkaa'ina sagantaa kanaatiif ganamaaf galgala hojjetanii kunoo akkasittiin isin biraan ga'aniiru. Isaaniin illee guddisnee galateeffanna maqaa daawwattoota keenyaatiin. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Eid Mubaarak. Ammallee nu waliin tura. Soomaaf salanni keessan cimina amantii keessaniin kan milkaa'e waliif yaaduuf waliif qooduun keessan madaallii namummaan kan mirkanaa'e hordoftoota amantaa Islaamaa hundi keessan baga ayyaana Eid al-Fitraa kan bara 1446ffaan nagaan geessan isiniin jedha. Baankii Gadaa Eid Mubaarak. Gadaa Al-Raayyaan tajaajila baankii alarraa bilisaa keenyaan dameelee guutummaan guutuutti tajaajila alarraa bilisaa akkasumas dameelee baankii Gadaa hundumaatti karaa foddaa addaatiin isiniif dhiyeessa. Ji'a Ramadaanaa soomaaf salaataan dabarsitanii guyyaa guyyaan keerii dalagattanii har'a gammachuu olaanaan ayyaana yoo kabajattanii gammachuun keessan gammachuu keenya baga geessan. Eid Mubaarak. Gadaa Al-Raayyaan tajaajila baankii alarraa bilisaa. Baankii Gadaa baankii dhaloota haaraa. Ayyaana gaarii. Seenaa keessatti dargaggeessa Walloo yeroo kaaftu gootummaa kaafta. Mitiire bareedina kaastaa, aadaa kaastaa, kabaja kaastaa. Kana utuu homaan jedhin isinuma keessaa nama lama ofiima keenyaa filachuu barbaanne. Dhuguma dargaggeessi Walloo gootaa, beekaadhaa, hundumtuuf waan amantaaf waan aadaatti jabaadhaa, guddisi ijoollee cimaadhaa asitti isa jedhu ilaaluudhaafi. Nuti nama ija keenyarra buufanne qabna. Waltajjii kanarra teenyee waliin dudubbanna. Irra deebi'uudhaan baga ayyaana Eid al-Fitr kan bara 2017tiin nagaan isin ga'ee jenna. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Dargaggoota Walloo qabadheeni kanaan jiru. Dargaggooti Walloo akkamitti guddatu jireenya isaanii keessatti dargaggoota Walloo gootota warra nama jaallatan warra amantaan aadaadhaan warra fakkeenya ta'an jenna. Isaan keessaa laman argadhe. Wala barrumee baga geessan. Baga nagaa maangeenye maqaan koo Zaaraa Abubakariin jedhama. Ani maqaan koo Ibrahim Ahmed Zakiin jedhama. Dubarri Wallootti mallattoo gootummaa taateetu kaafamti. Dhuguma dubarri Walloo goota? Goota. Warqituun dubara
goota ishiirraa fudhanneeti kan as geenye gootummaa keenya abbootiin keenya nu kennan qabannee gara fuula duraa ceesisuudhaaf hojjechaatiidha kan jirru. Yeroon kana jedhu abbootiin keenya barumsa malee waan tokko malee miila qullaa deemanii biyya tana biyya akka guddisnuuf amaanaa isaan nu kennan qabannee gootummaa keenyaan tokko taanee gaggeessota keenya dhageenyee abbootii amantaa dhageenyee abbootii gadaa dhageenyee wal qabannee tokko taanee biyya keenya kana ceesisuudhaaf gara duubaas hin jennu gootummaan keenyas kan itti fufu ta'a. Ijoollummaarraa qabne yaa'u kan baranne biyya kama baadiyyaa irratti ijoolleen baadiyyaan beekama tiksiteedhaan guddannee as geenye seenaa uummata keenya abbootii keenyaa qabannee deemna waan ta'eef gootummaa keenya immoo yoomuu gara duubaa waan hin deebisneef hin dhukaasnas gara duubaa hin jennu yeroo nani dhukaasa jalqabu waggaa 12tti hin jalqabeen. Meeshaa wajjin kanatti bartee wal bartee daa'ima waggaa 12 taatee dhukaasaanis hin beekamna. Gara duubaa hin deebinu dhukaasa yeroo dhukaa'u sodaannu onneedhaan kan uummata keenya ceesisuudhaaf biyya keenya eeguudhaaf dhukaasillee nu barbaachisa beekuus qabna waan ta'eef kanaafuu waggaa 13 yeroo isheen immoo kutaa barumsa gara kamisee yeroo dhufee baradhu achumarraan gara poolisiitti kan isheen kokkobta kaashin turaadhe yeroo leenjii jechuudha. Siinis akkuma tasaatti kan si waamne waltajjii keessa dargaggeessi walloo hunduu gootaa gaafa jedhamu mirkaneeffachuuf enne mee atoo meeshaa wajjin umurii meeqatti wal barte? Dhukaasa wajjin yoo wal barte kan jedhu kuni yeroo sanitti umuriin kiyya hagana isa jedhu kana beekuullee na rakkisa. Maaliif jalqaba irratti gaafa dhukaasa jalqabnu namoonni guutaan ofii baachuu hin dandeenyu waan ta'eef meeshaa san iyyanuu qaban dhukaasa. Tokkoffaa waan hubatamuu qabu walloon gaafa meeshaa qabatee akkasitti deemuu namumatti dha'uudhaaf maaliif osoo hin taane akka bareedinaattis waan fayyadamaniif yeroo immoo ayyaana adda addaa ta'e gammachuu ibsachuuf illee dhukaasama ture waan ta'eef urdur sababa saniin yeroo wanti akkasii kun raawwatamu ijoollee xixiqqaadhaaf namoonni guutaan meeshaa qabasuun qabanii fi nuyi dhukaasuu qofa achirratti barra wanta ta'eef sagalee meeshaa sanii dhageenya achitti barra yeroo namoonni dhukkisa yeroo dhukkisnu waan ta'eef sodaan wanta sanii laphee keenya keessa hin jiru jechuudha. Akkam ergasiiti gama dhukaasaa kanaan akka ishee garamitti deemte ati carraan loltummaas mudateera? Ani gara dhukaasaatti carraan loltummaadha yeroo lola juuntaa san na mudateera. Somaan hogganaa jiru yeroo lola juuntaa san gaafa adda waraanaa naannoo Affaar karaa Cifraatiin inni jedhamu san milishaa waliin gara adda waraanaa sanitti carraa deemuudha na qunnameera. Achittis waa baay'ee dabarsineerra. Mee waliigala isinii walloof ala kanneen jiran ayyaana kana kanneen dabarsaa jiranii fi maal dhaamtu hawwii ayyaanaatiif carraa isinii laata? Si galatooma baga bara ayyaana 2017 Adal Fixiriin nu ga'e jechaati uummata musliimaa biyya alaa fi biyya keessaa jiran baga isiniin ga'e baga nu ga'e jechuun barbaada. Akkasumas keessummoota biyya biraarraa dhuftanii asitti goota walloo seenaa goota walloollee akka isiniif dhiyeessinu nu gootan kabaja guddaa isiniif qabna sin jaaranna hooraa bulaa. Walloon yeroo goota jennu dhukaasa qofaan miti. Aadaa isaati, amantaa isaati. Karama hundaan goota walloon garuu beekamtii hin qabu awwaalamaadha. Fakkeenyaaf galatooma baay'ee sin galateeffadha. Carraa miidiyaan kun garanatti dhufee aadaa keenya, amantaa keenya, maalummaa keenya, eenyummaa keenya agarsiisuudha kan nu kennitaniif baay'ee galatooma jeen jedhe ummata musliimaa guutuma kan godina keenya, kan naannoo keenya, kan biyya keenyaa fi kan biyya alaa jirtan mara baga ayyaana Eid al-Fitrii akka lakkoofsa hijiraatti bara 1446tiin isin gahe jecha haalli kun haalli miidiyaan gara kanatti dhufee carraa kana ulaatu kun immoo sinitti haa baru itti haa fufu jechuun barbaada galatooma ulfaadha. Baay'ee isaan galateeffannaa hamilee xixiqqaatan mallee hamilee lulaadhaa fi Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate.
Baga ayyaana Iidal Fixir 1446 nagaan geessan bulchiinsa godina saba Oromoo ayyaanni kan nagaaf kan milkiisaniif haa ta'u jecha bakkeewwan hawwata turizimiin kan badhaate oomisha kuduraaf muduraatiif akkasumas gosa midhaanii garaagaraa oomishuuf biyyee gabbataaf haala qilleensaa mijataa kan qabdu bulchiinsa godina saba Oromoo koottaa waliin haamsoomsinu jedha. Investimantiif oomisha qonnaa tajaajila hoteelaaf turizimii mandaroota indastiriif qophaan mijeessinee isin eegaa jirra. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Eid Mubaarak bulchiinsa godina saba Oromoo. Mubarak Eid Mubarak Mubarak Eid Mubarak Hai Mubarak Eid Mubarak Hiyyobii Media for All ETV Afaan Oromoo waliin ta'uudhaan kan inni qopheessedha. Sagantaa kana bareechuudhaaf qaamolee nu deeggarantu jiru. Sadarkaa tokkoffaa irratti sagantaa kana ispoonsara gochuudhaan milkaa'ina sagantaa kanaatiif kan tumse baankii keessan baankii Gadaa ispoonsara sadarkaa tokkoffaati. Warra baankii Gadaa guddisnee sin galateeffanna. Soomaaf salanni keessan cimina amantii keessaniin kan milkaa'e waliif yaaduuf waliif qooduun keessan madaallii namummaan kan mirkanaa'e hordoftoota amantaa Islaamaa hundi keessani baga ayyaana Iidal Fixir kan bara 1446 nagaan geessan isiniin jedha. Baankii Gadaa Eid Mubaarak Gadaa Alraayyaan tajaajila baankii alarraa bilisaa keenyaan dameelee guutummaan guutuutti tajaajila alarraa bilisaa akkasumas dameelee baankii Gadaa hundumaatti karaa fooddaa addaatiin isiniif dhiyeessa. Ji'a Ramadaanaa soomaaf salaataan dabarsitanii guyyaa guyyaan keerii dalagattanii har'a gammachuu olaanaan ayyaana yoo kabajattanii gammachuun keessan gammachuu keenya baga geessan. Eid Mubaarak Gadaa Alraayyaan tajaajila baankii alarraa bilisaa baankii Gadaa baankii aloota haaraa ayyaana gaarii. Lafa lafeen ijaaramte walloo koo biyya gootaa biyya qaqqaaliiwwan warqituu biyya olomootaa walloo biyya jaalalaa walloo biyya kabajaa biyya akkumanooyyee biyya gootitti himaayaa anaa jetteen dhaqxu tinaa gorii biyya ijoollee sanii walloo keessa gorii mallaa naa dhungadhu itti naa gororii caffaa fi sanbatee harxummaa fi qorii irroo keessaan guttu ashaawaatti gorii akka irra jiran fullee ilaali burtukaan qabballee mandariin harawaa irreessara dhaaphee booraatti si waama ka'een baatee deema garbarraan qaarihee iseen mana dhufee si wajjin waarihee asuma deebina gurnaaf ergisaa hooggantoota keenya dursitoota hawaasaa warra baalleen Gadaa harka keessan jiru taayitaan siyaasaa atin darbii malee daangaaf safuu seeraa waan baatuuf waan dhiisu hawaasni bareeraa hamma uummanni bal'aas duubaan hiriiru kan qubatan maatii si tuqu hin jiru sabaa fi sablammoota hunduu wal qixxeessaa ilaalcha keessa mo'aadhaan abdii keessa milkeessaa seenaa hojjedhaati boru seenaan argama maqaan kiyya Umar Adamin jedhaa walloo kamiseerraa baay'ee galatooma. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Irra deebi'uudhaan ayyaana Iidal Fixir bara 2017 baga geessan jennee daawwattoota keenya walloodha kan nuti jirru walloo kamiseetti ayyaana kabajaa jirraa turtanii kan televiizyinii keessan banattanii gara chaanalii ETV Afaan Oromoo dhuftanii fi egaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jenna walloo gaafa dhufnu dhangaa ajaa'ibaa tokko qabanneetu kan nuti jirru isin warri biyya kanaa waan babbareedaa nyaattu tibbana waan babbareedaa argineetu jirra biliseen nyaata aadaa dubartoota walloo wajjin qopheessitee jirti. Dhangaa akkuma argitan nuuf qopheessanii jiru isa nu daawwachiifteetu isa dhandhamachaa ayyaana kabajna jechuudha ammallee nu faana tura. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Kuni buna qalmaa jedhama. Bunni qalmaa nyaata aadaa keessaa tokkodha kuni nageenyaaf jaalalaaf Buna qalmaa yeroo ayyaanaan qopheessitu. Yeroo ayyaanaan qopheessina. Yeroo du'aati maanguddootaaf qophaa'a. Akkamitti qopheessitu? Fakkeenyaaf kan walloodha akkamii godinaalee Oromiyaa baay'ee keessa jira bunni qalaa waan ta'eef kan godina kanaa akkamitti qophaa'ame? Kan godina kanaa dura inni dhiqna buna kana. Inni dhiqna aduutti nafna. Erga inni gogee raatee akoofna. Erga akoofnee raannee dhadhaa hin baqsamneen dura walitti maknee hin danfisne jechuudha. Erga darfee raateen booda asitti mi'a kanatti galchinee dhadhaa baqsaamuu gubbaaraan naqnaa akkasitti qophaa'a. Xiqqaa xeefiidhaan tolchina hin kokkonaa dammaa fi dhadhaadhaan walitti dibnee kun keessummaadhaaf ni dhiyaata. Subi immoo abbaa warraatiifis godhanii hin dhiyaata jechuudha. Ijoolleen nyaatanii kun yaa akkuma agartu marqaadha. Kan irraa hojjetamu garbuurraahi
dhadhaan itti seenaa jechuudha amma. Dhadhaan itti dhaqama. Marqaa dhaqna jechuudha. Kuni affeellaadha. Mishingaa fi shumburaa irraa hojjetamu. Irra caalaatti dubartiin deessee harmataa. Dhiirotaaf immoo sorogaa hin bishaatin sa'aatuun isaa humna namaaf ta'a burqumsaa. Burqumsaa jedhama. Kabajamtoota daawwattoota keenya burqumsaan kun nyaata aadaa Oromoo Walloo keessaa keessumaa nyaata aadaa kabaja guddaa qabudha jedhama. Qophii nyaata aadaa kana akkaataa inni itti hojjetamu ilaaluu barbaanneetu sagantaa kanaan dura bakka inni itti qophaa'u dhannee akkaataa hojii isaatii maal akka inni fakkaatu akkamittiin akka inni sukkumamu maal akka itti nammoo dhannee ilaallee waraabnee waan qindeessinee qabna sana daawwannee walitti deebina. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Soomaaf salanni keessan cimina amantii keessaniin kan milkaa'e waliif yaaduuf waliif qooduun keessan madaallii namummaan kan mirkanaa'e hordoftoota amantaa Islaamaa hundi keessani baga ayyaana Iid al-Fixraa kan bara 1446ffaan nagaan geessan isiniin jedha. Baankii Gadaa Iid Mubaarak Gadaa Al-Raayyaan tajaajila baankii alarraa bilisaa keenyaan dameelee guutummaan guutuutti tajaajila alarraa bilisaa akkasumas dameelee baankii Gadaa hundumaatti karaa foddaa addaatiin isiniif dhiyeessa. Ji'a Ramadaanaa soomaaf salaataan dabarsitanii guyyaa guyyaan keerii dalagattanii har'a gammachuu olaanaan ayyaana yoo kabajattanii gammachuun keessan gammachuu keenya baga geessan. Iid Mubaarak Gadaa Al-Raayyaan tajaajila baankii alarraa bilisaa. Baankii Gadaa baankii dhaloota haaraa ayyaana gaarii. Let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya nyaata aadaa Oromoo Walloo qopheessuudhaaf bakka tokkotti argamneerra. Nyaata aadaa Oromoo keessaa kan nuyi amma addanatti ilaallu kuni burqumsaa jedhama. Burqumsaan akkamitti qophaa'a? Yoom nyaatama? Walduraa dubbisaa maal fakkaataa kan jedhu isin daawwachiisuudhaaf mana tokkotti argamneerra. Maatii kana wajjin wal barree sana boodammoo walduraa dubbisaa ilaalla. Eenyu jedhu? Tolee maqaan kiyya Zahraa Abubakariin jedhama. Saba Oromoo bulchiinsa magaalaa Kamisee Gana Duwwaa Shani. Tolee addi Zahraa galatoomaame nyaata aadaa Oromoo Walloo burqumsaa jalqaba maal irraa qophaa'a kan jedhu na jalqabnume. Tolee nyaati aadaa burqumsaadha kan isin dhiyeessine. Burqumsaan kun kan hojjetamu garbuurraahi. Garbuun dura keessaa dhagaasaa maalsaa keessaa hin guurraa. Erga guurree raannee hin faddagamaa jechuudha. Erga faddagnee raannee xinnoo aduu irratti erga afnee kaasnee afuufnee tartiibisaadhaa gosa adda addaatti isheena waan ta'eef erga afuufnee raannee kinoo baazoo dhiyeessinee baazoo keessa kaawwanneeti dhadhaa itti naqnaa jechuudha. Amma gara hojii gallee yoo isin agarsiisne wayyaa walumaan ilaaltan isinis gara hojiitti gallaa jechuudha. Kuni dhadhaadha. Dhadhaan kuni baqsameetii jechaadha. Dhadhaa baqsaadha kan itti naquu jirru. Walitti maanaan hin makamaa jechuudha. Sirriitti waliin makama. Amma inni dhadhaa qufutti. Amma qufutti. Dhadhaan irra darbuu qabaa. Sirriitti sukkumamaa jira. Akkuma ilaalaa jirtanii dhadhaadhaa wajjin akka inni wal makatutti. Nyaata aadaa Oromoo keessaa qorii kan jedhamu jira. Akka kanatti godinaalee Oromiyaa kanneen biroo irratti keessumaa gara lixaa kanatti kan qophaa'u. Innillee akkuma kana garbuun akkasittiin akaa'amee dhadhaan itti godhamee soogiddaa wajjin walitti makamee hin qopheeffama. Inni kun garuu xiqqoo addanatti fakkaatama wantoota itti nannaquuf jennee waan mi'eessitu garaagaraa addanaa wanti qophaa'ee jira. Burqumsaa sanatu adda godhanatti fakkaata kan Kamisee kana. Sirriidha keenya wanti adda isa godhu wanta baay'eetu isheenaa. Kun immoo amma akkanaa fakkeenyaaf kun dhadhaa quufeera. Dhadhaadhaan sukkuumameera. Kanaafuu amma immoo wanni isheenu wanti adda isa godhu damma jechuudha. Dammatitti nama. Damma'ee. Dammi ammas itti isheenaa jechuudha. Walalaasaatu isheenaa jira agartanii. Sirriitti dhadhaa quufee booda dammaan waliin makama. Yeroo ashaamoo gartee cabboxamaa dhufuu jira jechuudha.
wal qabataa deema. Garbuun kiiloo 13 dhadhaa kiiloo meeqatti naqaa jirra? Dhadhaan kiiloo 4 amma sheene damma kiiloo 2. Kiiloo 2tti nanni damma kiiloo 2. Nyaata aadaa Oromoo Walloo burqumsa hojjechaa jirra daawwattoota keenya. Nama hawwisiisa nyaachuudhumaaf illee yeroo akkamii qophaa'u burqumsaan? Burqumsaan kan qophaa'u yeroo shamarran tokko heerumtu hin qophaa'a. Ittiin gaggeeffamti. Erga raattee qulfoo keessa hin taa'ani qulfoo taa'anii qulfoo yeroo taa'an akka heerumte bultii jihaatti qayyageessaa kan jedhamu jira. Aadaa keenyaan jechuudha. Qayyageessaa san irratti hin banamu. Hanga guyyaa ja'aatti hin banamu. Hin banamu hamma guyyaa ja'a oluma kaa'amaa jechuudha. Isa booda isaan booda warri nadhoodhaa hin deemna. Erga deemnee booda hin teenyaa kabajaan hin teenyaa. Achirraa immoo isaan dhiiraa nuu baasanii jechuudha. Warra dhiiraatu baasa. Warra dhiiraatu baasa. Isaan dubara nuuf nuu kennanii jechuudha. Warra dubaraatiin kennamaa. Ilaallee irraa fudhannee erga sanii hirraa jechuudha. Hojjetamee hammam turuu danda'a? Kun ji'a baay'ee turuu danda'a. Guyyaa hin osoo hin taane ji'a jaha ol turuu danda'a. Mi'eessituun kun wanta adda addaa kan qabu of keessaa. Suuffaddu. Wasabilaa qabaa. Azmuudadii qabaa. Dimbilaal qabaa. Kororimaa qabaa. Kana walitti makameeti akoofnee walumatti tumnaa jechuudha. Erga tumnee akkas bulleessinee keenyaa dhumarratti kanaan ishit goone keenya jechuudha. Urgaa'aa isaas itti himuun danda'u daawwattoota keenya baay'ee urgaa'aa gaariidha kan inni qabu nama hawwisiisa baay'ee nyaachuudhaaf. Amma dhandhamnaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya ergan Walloo dhufee nyaata aadaa Oromoo burqumsaa ututuun hin dhandhamin hin deebi'u jedheen akkaataan itti hojjetamu ilaaluudhaaf illee carraa arganneerraa kanarraa isinillee waa hedduu baratanitu jedhee yaada baay'ee mi'aa'a nyaatichi akkasittiin dhandhamee hin beekun garbuutti dhadhaanamee mi'eessituu garaagaraa akkasittiin itti nammee qophaa'u anaaf haaraadha. Ammallee ayyaanni kun kan nagaa kan gammachuu isiniif haa ta'u turtii gaarii. Let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Qurqura Abbaliyyuu fannoo godhatanii kofallee taphannaa gadaan tuffatanii jedhe dargaggeessi Walloo. Ani shittoon binnee hoodhu saantim lamaa qurqura Abbaliyyuu dameen 12. Deesseen dasee taate magariituu biyyee dirreetti walariitu fardeen imaariyyee jedha dargaggeessi Walloo. Gowwummaan haliimaa karaa foddaa baatu utuu nasiif jiru hormaaf soddaan taatu jedhe hamilee nuu kennaa fi dargaggeessa Wallooti. Irra deebi'uudhaan ayyaanni kan nagaa kan gammachuu kan jaalalaa kan isiniif ta'u hawwii keenya ibsina. Qophii kana ispoonsara sadarkaa tokkoffaa ta'uudhaan baankiin Gadaa nu faana jiraa nu galateeffadhaa. Ispoonsara keenya sadarkaa sadaffaa bulchiinsa godina saba Oromoo guddisnee galateeffannaa. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Baankiin Gadaa abbootii aksiyoonaa 28 dhaabbatu malee yeroo ammaa kana gara 30 oliiti. Isaan keessaa parsantiin 90 dargaggoota kanaafidha baankii dhaloota haaraa kan jedhame. Haa ta'uutii dargaggoon keenya godina kana keessa jiran aksiyoona bitatanii aksiyoona xiqqoon 20,000dha. Abbaa baankii kanaa ta'uu qabu. Inni kun maaliif deeggaraa galii walitti taansu galii fufinsa qabu gama dividendiitiin argachuu danda'a jechaadha. Kanaaf isa kanarratti baankiin Gadaa dhufee jira. Isa irratti waliin hojjannaa uummanni keenya akka irratti hirmaatu abbootiin keenya abbootiin Gadaas bulchiinsis nu deeggaraa jechaadha. Gama biraatiin baankiin Gadaa Gadaan akkuma beektan sirna ammayyaa Oromooti.
sirna addunyaan beektudha, sirna Afrikaan beekudha. Waan guguddaa maqaa guddaa kana fakkaatu baankiin gadaa yeroo gabaabaa waggaa lamaan hojii gale kana keessatti hojjetee jira. Isaan keessaa inni tokko gamoo mataasaa magaalaa Finfinnee keessatti abbaa darbii 8 bitee tajaajila kennaa jira. Inni lammataa teekinooloojii addunyaan itti fayyadamaa jirtu teekinooloojii guddaa Teeminas yookiin T24 kan jedhamu bitee dameewwan isaa fi muummee wal quunnamsiisee tajaajila baankii si'ataa kan kennaa jirudha. Inni sadaffaa tajaajila idilee fi tajaajila dhalarraa bilisaa Al-Rayyaan jedhee tajaajila dhalarraa bilisaa qofa kan kennu yeroo gabaabaa keessatti baankonni waggaa hedduu kan fudhatan yoo ta'u, baankiin gadaa uummanni keenya bal'aansaa uummata musliimaa waan ta'eef sirna seera isaa eegee tajaajila baankii argachuu waan qabuuf hariitiidhaan kan hojiirra oolche waan ta'eef inni kunis isadha. Obbo Abdul Jabbaar hoogganaan dhalarraa bilisaa illee nu jidduu jiru. Gama biraatiin akkuma amma isinii kaase baankiin galii uummata keenya yeroodhaan guddisuu qaba kan jennu baankiin gadaa isa kana giddu galeessa godhachuudhaan ji'a gabaabaa keessatti akka biyyaatti fakkeenya kan ta'u ji'a ja'affaatti baankii bu'aa buuse keessaa isa tokkodha jechaadha. Baankiin kana dura biyya keenya keessatti hojii jalqabee ji'a ja'a keessatti baankiin bu'aa buuse hin jiru. Inni sadaffaa sirna tajaajila dijitaalii yookiin dijitaalaayizeeshin kan jedhu baankiin gadaa yeroo ammaa kana moobaayil baankiing, kaard baankiing, internet banking, merchant QR system kan jedhamu kan namoonni bilbila isaaniitiin kaffaltii adda addaa ittiin akka salphaatti kaffaluu danda'an tajaajila kana fakkaatan kennaa jira. Tajaajiloota biyya alaa fi import exportii isaan kana haala si'ataadhaan kan kennaa jirudha. Kabraa keessumaa dargaggoonni keenya gama dinagdee irratti sochii isaanii qaban cimsuudhaaf baankii hawaasummaa jedhee dhaabee jira. Kuni baankii gadaa kan adda isa godhudha. Uumamuma isaa irraa waan ka'eef uummata isaatiif hojjechuu waan qabuuf baankii hawaasummaa dhaabee baankiin hawaasummaa kun hojiin hojjetu dargaggoota keenya fedhii fi dandeettii dinagdee keessa seenuu barbaadan qaban filuudhaan bulchiinsa magaalaa faana walii galee filuudhaan leenjii kenna. Leenjii gosa lama kan kennamu tokko leenjii entrepreneurshipiti akkamitti hojii uumanii yeroo gabaabaa keessatti guddachuu kan danda'an kan agarsiisudha. Leenjiin lammaffaa immoo leenjii sirna faayinaansiiti. Isa kan adda kennee booda itti aansuudhaan sirna faayinaansii kan barbaadan konvenshinal yookiin dhalarraa bilisoo ta'e akka fedhii isaaniitti tajaajila liqaa kolaateraalii illee warra hin qabne haala isaan kalaqa sammuu isaatiin irratti hundaa'uudhaan dargaggoota deeggaraa. Isa kana keessumaa baay'inaan godina kana keessatti bulchaan keenya isas jiru isaan faana taanee hojii guddaa hojjennee dargaggoonni keenya gama dinagdeetiinis gootummaa karaa biraatiin godhaa jiran kana gara dinagdeetiinis gootummaadhaan akka ba'an baankiin gadaa hin deeggara jechaadha. Kanaaf baankiin keenya tajaajila guutuu kennaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti bu'a qabeessa ta'ee dorgomaa ta'ee sirna dijitaalii addunyaan yeroo ammaa kana rageesse bitatee kan haftes guuttachaa baay'ee cimaa guddataa dorgomaa ta'ee kan jirudha. Kanaaf baankiin gadaa yeroo ammaa kana dameesaa magaalaa Kamisee keessatti banuudhaaf haalduree xumuraa jirra. Itti aansinee aanota jiran babal'isaa deemna. Kanaaf uummanni keenya jiru baankiin gadaa baankii keessan ta'uusaa, baankii dhaloota haaraa ta'uusaa, dargaggoonni keenya, ijoolleen keenya keessumaa handhuuraa kan jedhamu jira. Handhuuraa namni waggaa 16tti aksiyoona bituudhaaf kaffaltii hojii adeemsisuutuun kaffaliin bitachuu danda'a. Isa olis kan jiran amma waggaa 24tti parsantii 3 qofaan bitachuu danda'a. Kanaaf ijoollee keenya akka binnu abbaa baankii akka ta'an akka goonu baankii keessan bukkeessa akka dhaabbattan asumaan ergaa kiyyasanii dabarsaa. Ayyaanni kun ayyaana gaarii nu haa ta'u. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Sena boya, sena bina, Fatima, Fatima. Sena boya, sena bina, Fatima, Fatima. Sena boya, sena bina, Fatima, Fatima. Sena boya, sena bina. Hey!
نقول ده بره جين كاميرا ها برقم صوت دي شكل أكمل أنا ندأ ما كانت عيدان بيتي ما إذا كان عارفين بري برقم ساعة شو أنتوا إذا كان عارفين برقم ساعة جو رئيس ما فلاتة أنا ما كملت السنجرة ده سنزيارة ده إيدين جهز لاي هو ما كم مسي وأنا ساعة وان تيرا بسنا تهمتا كنا كوبيسو تري كم مسي أتنادى فيني تجارة من سينا كم أقول ميا برد أجهين جراني هركشي ميا أنا أنجد نيران وان هنتو غودة كنو رادين جرا سياني أقوم جراو غودنو مكانك كيسا كميسا مكانك كيسا نومتي أنا غو جراو لا ما نبى خدي غاندك نياتنا ما كنا تجدنا لك إنسان سي أنا سند أسيتي هو سيات بقول لك يوم كم كم ماله أسي أول ما قاعد دي أنت مالي سيبي كان بقول لك كم كان أنا قاعد دي مسويك يعني كأنه تتشدد ترى كان دي ماني أنا أم هادي موتي ويا هيا يو أنا سكنا في فتاة سيئة شو ما أنت بودا خطي أو ثالث سنجد هيا كذي كوشي لبابا هي لبابا سيشين ترى ما رفتي قلت ما رفتي تجينا لبابا هي لبابا نفكمي نجاك بدرنا برا فين تبي معلومة ويانا يانا تنكرفتو أياني برا يانا مورو أنا مجرا حاجة دمورة برا كنا برا تيجي تقابلتهم تيجي تنجيني أكشين تهجرت إيشينا كسيتي هتامسا mana taran bukumsa dadi arab saati anni tishene bahuni sinjad saati inni tishene bahuni ersi anke atlaladu wahi fi sinjade سلادير سن شيء برج ما ده تي وني إشين تو أتوسنا اتفقنا كنافين جدّا كينو كنافين جدّا إندي أميتا ما تسيبه كان أتي جاتشون أكاس جاتشون يسون تهي أتو هم دافو بري أكن موال اللالچون وأكن مسوس بران جهدرا أكن مونيه چون شميله وقاك بان كنا ده بركنا تاو بركنا جدّاني كانوا ما ستميله في أمنا نديم ديمو في أمنا نديم هاي Abunda, aku mau naga, kayak mana sih? Mereka bagai kisah ke? Berumur, saya yang mana kan? Kalau mana yang mana? Aku yang mana? Apa lagi jadi? Kalau apa? Iya, saya kalau sama mana tu terus. Hayya nanti pak. Makan lupa apa? Lupa apa? Si mana cina bus ni lupa apa? Malta deta. Berharap ayana. Ayana malu tu bang. Akam nyaata bako pesa mana citna arsene kuma ciften jirta mali hojjatuna qadari jannaan didde akasi wanni hojjatu lakin intirsina waamera diemu fi intirsina waamera mana intirsitti harra kan wanni no imma mal gotachi intirsitu na waamera mali baba ajiste intirsi mooshitu suwame arel baba waamera na sai nitin shi to ko sala nitin sa to ko akana of tutulu akana ana malena manjuru biya kamisu makana rane malen juru jetti Koppeni cara gayanya na koppeni cara abdi sini nyati sini itu semua mana kagum kanan turun cina kuni. Hah? Nyati sini ya? Ya, foto nak kata tadi. Hayya, ini zaburan yang saya ugu mahaya. Ani dia lu ngomong tak apa. Mati dia nanti mana? Ugu warna kuning. Immo nyati sini semua aja apa? Ani nyata aku ya nyati dia punya aku ni. Mana kami punya? Bayi punya. Nyatu kah ya? Bayi punya. Harga yang nama tolong. Nyadu. سيما جاتشو جرتا ما زمان إني أتنتي أنت لا تخلي أرجوك هون ده ها ديامات يا نيانا شيء لنا كتمي أولاً درمان ديامو تراي شو هذا بابا أنا برسة نانجي راسة نادي دمله لا كيس إنجدين كذا كنا كيس إسام برات كلنا يانا دبرسونا إنجدي ديامه دوباره مالو يجت ما قد إيمان عاصم قد إيمان عاصم مالو يجت ما قدو من مالو يجت كنا ديامه أكمل أيانا براتي منا كنا تيسه منا بيجا ديامه أكم جلك كنا وجه كلنا كتري جلني نان بدبني كنا قالي نياتي شيء لنا كتمي أو إرسا شيء تنوى مره إرسا مالو كني إرشينو مالي مجلسي برات يا صوت تشات إشيو علي ورمنا هلو بي بقى سنين جاي بقى ولي جنتا سيا سمع فلا تاتم ولا كم ما بيجي أنا بكرة جانا بتي
Mee maaluma haasoftan natti hima? Kunoo abbaan manaa kiyya mana Faaxumaa na waamamee jira ayyaana ishii biratti dabarsaa jedhee deeme. Lakkii gaate amma naa galee kunoo. Ishiin si tuttutte haasaa ishii dhageessite amma akkana jedhe. Narraan koriin gaantooti. Akkin je ishiitti dhiisi. Ati wanni gootu abbaa manaa kan kee qabadha. Akkamiin hin qabadda nyaanni ishii illee ni mi'aa jedhee bara. Akkana naan jedhe. Haa ja'u inni waan ishiin siin jettu hin dhageenye. Ati immoo ofii keeti bultii kan kee qabadha. Hoo qabatu maatte immoo hularra deemte nama olii gadi walitti hin naqin. Irsaaneeti hiriyaa ganda walitti hin naqin. Adaba qabaddu taa'e hoo ta'u maatte immoo mana namaati bahe. Jetteen taates. Lakkaasitu dubbii olii gadi qabeessi hibbaan abbaa manaa kiyya wal nolomsiise. Hayyoon deemaa Suuruma lakkaa abbaan dubbii fide. Isaan kee deemaa duraane osoo inni dhiqatte akka namaa nama taate. Taa'i amma deemte. Akkin siin jedhu ammati wanni gootu abbaa manaa kan bakka jiru beeku anis beeka. Deemee miti isa bira dhanneeti achumatti ayyaana keenya achumatti qabanyeeti abbaa mana kan kee qabattee galta. Iwwayyaa akkasuma jetta. Amma dhidhiqadhu mana kan kee tottolfadhuuti ka'een deemne. Tola hin. Warra manaa. Baga bara baraan isin gahe. Baga walumaan dhugee isheena. Naga jirta beekame. Akkami nagaa. Akkam. Nagooma. Baga bara baraan isin gahe. Baga walumaan akkami. Taa'ame. Mee akkam jirtani? Naga jirra. Ayyaanni kami? Ayyaanni mishaadha sinoo nagooma? Nagaa mishaadha. Nagaa haba. Mee akkiin jedhu maaliif akkam abbaan manaa ishee hoggaa ishee dhiisee dhufe ishiin eessatti hafte jetteen gaafattu? Ani silaa ayyaana yeroo mara asumatti kan wajjiniin hiiknu waliif faxarru. Gaanni abbaa manaa kotee dhufa walumaan dhufanis maaliif hafte isin maalloo hafte? Ishiin gaati hafte gaa inni dhiisee dhufe ati immoo dhaqxee ganda keetti dhaqxee fuudhuu qabdu turte balleessitee jirta. Ani gaawwama mana keessaa suman qoqqooduuti isaan natti dhufanii isaanumaa nyaatan dhiyeessuufi ture malee deemee waamuuf ture. Amma gaa inni dhiisee dhufe amma gaa ishii dhiifama gaafadhu gaata. Ara ani balleesseen jira deemee waamuu qaban ture dhiifama taa'e taa'e. Dhiifama naa godha dhiifama. Ibba Umar. Ati kamii ishii dhiistee dhufteeti? Hayyaa bari suutuma booduma rokottuu dheeniin dhufanii. Akkanin godhama akkama walumaan dhufa malee kana mana ofii wajjin dhufama malee. Abbaa manaa kee kana mana Faaxumaatti wanni jedha immoo mee eegisa ishiin immoo waan of bakka ana malee nama hin jiru jetti kamisuma kanarra ana malee jetti naan jette dhufte. Ana maanti? Lakka ani tuni lagaranyaan ofumaa ishiitti dhuftee moo na bira dhuftee waan godhuu jiru qammastee ishiin inuma rafti ati inni kan keemmi aanaan jettee deemte ishiin waliin nu naquu fida ishiin indoo inuma nagaranyaadha ishiin isa ishiin dhaggeeffatanii ani offinaa godhu. Dhugaadha ishiittu waliin nu naqi. Amma dhiifama olii gootanii tanii ayyaama yaatu jalaadha. Hayyaanis dhiifama abbaa manaa kiyya anis mana kiyyatti hojjetee sin waama hunda keessaniitu. Hayyaa tola isa kana nyaadhaa gaama isa kana nyaanna. Ishii isa walakkaa keessanii baasa hayyaa gaati muroo keessa. Ishii rabbi isaa kan nuun gurgurra. Irsi guutee ture yookaan nuroo qabattu ta'e annan gurgure namni gaafatu guutee. Hayyaa gaamma mana isa kanatti nyaanne dhunnee miti amma immoo akkanumatti mana kiyya dhanneeti achi oolla dhiisa. Hayyaa tola. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Soomaaf salanni keessan cimina amantii keessaniin kan milkaa'e waliif yaaduuf waliif qooduun keessan madaallii namummaan kan mirkanaa'e hordoftoota amantaa islaamaa hundi keessani baga ayyaana Iid al-Fixraa kan bara 1446ffaan nagaan geessan isiniin jedha. Baankii Gadaa Eid Mubaarak Gadaa Al-Raayyaan tajaajila baankii alarraa bilisaa keenyaan dameelee guutummaan guutuutti tajaajila alarraa bilisaa akkasumas dameelee baankii Gadaa hundumaatti karaa fooddaa addaatiin isiniif dhiyeessa. Ji'a Ramadaanaa soomaaf salaataan dabarsitanii guyyaa guyyaan keerii dalagattanii har'a gammachuu olaanaan ayyaana yoo kabajattanii gammachuun keessan gammachuu keenya baga geessan.
Eid Mubarak. Gada Al Rayyan tajaajila baankii Al-irraa bilisa. Baankii Gadaa, baankii Alootaara. Ayyaana gaarii. Irra deebi'uudhaan baga ayyaana Eid al-Fixr bara 1446 nagayaan geessan isiniin jenna. Keessummoota tokkoon qabaa. Keessummootan ani asitti dhiyeeffadhee jiru kun kanuma waltajjii kanarratti wal agarre namoota ijoollummaa kootti waliin jiraachaa turre maatii koo duraaniin asitti dhiyeeffadhee jira. Maatii koo kanaa wajjin amma jireenyaan walirraa fagaanne isaan walloo jiraatu ani magaalaa Finfinneen jira. Isaan argachuu kootti baay'ee gammadeera. Egaa hunda dura aadde Aashaa Muhammad ilma ishee isa angafa kan ta'e kuno Said Idrisis nama guddaa ta'e jireenya maatii koo wajjin dabarsine sanan waa xiqqoo duuba deebi'ee isin yaadachiisa hanga xumuraa qophii kanaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Akkam jirtu mee? Kan jirtu jedha. Walloo kamisee baay'ee baay'eessa. Wallaggaanis baay'eessaa ture. Roobaa dhabneeti deemne amma ammoo nutti taalee dhufne. Isa dhufne ammoo asitti kinoo amma har'a jiraanne ati summoo kinoo guddattee si argee mucaan kiyyaas guddatee walaa gartanii jiru baay'eessan jedha. Mee gaafa as dhuftan haalonni bakka isin barbaadatti isin eegameera. Haala kan akkamittiin mijeeffatanii keessa jiraataa jirtu? Durii gaasilaasee dhalanne durii biyya kana amma roobaa dhabnee deemne malee gaafa dhufne biyya keenya xiqqoo malee wallaalleetti barree nuyi asumatti guddanne ijoolleen keenya achi dhalatte malee. Asitti immoo kenna nu tole galatu alhamdulillah rabbil alamin jenna. Ilma isaanii isa angafaa Said Idris jedhama. Waggaa hedduu booda immoo jechuudha deebinee wal arginee jirra. Inni Wallaggatti tokko hanga 12tti barate amma gara biyya abbaa isaatiitti as deebi'ee itti gaafatamaa waajjira galiiwwan aanaa Daawwee Harawaa ta'ee jira. Said akkamati? Nagaa kurtii kan fayyaa keessaniis jira galata rabbii. Tole mee Wallagga hin yaadne turteettoo ergi baate? Wallagga dhugaadha naannoo waggaa 1920 ta'a Wallagga keessaa ba'uuni. Wallagga baay'ee yaada. Egaa carraa hojii ta'ee ergan barnoota koo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa Gullisootti xumure gara barnoota olaanootti darbee barumsa koo xumure gara biyya dhaloota abbaa kootii biyya Walloo galaana uummata Oromiyaa irraa cittee naannoo Amaaraa keessatti argamtu godina bulchiinsa Oromoo godina Kamisee keessatti aanaa Daawwee Harawaa keessatti hojjetaa ta'ee jira. Sababa hojiitiin kan ka'e biyya sana deebi'ee carraa achi jiraachuu hin arganne garuu baay'ee yaada gaaf tokko immoo jiraanne yaada. Mee namoota achi jiran namoota achitti dhiistanii hiriyoota keessan duriitiin baga ayyaana Eid al-Fixr bara 2017 kanaan isin ga'ee jedhame. Baga ayyaana waggaa keessanii warra achi wajjin turre Diillaarraa Gullisoorraa warra jaarsootis sin jedhama bakka wajjin jiraanne baga ayyaana waggaa geenyee isaa immoo asii geenyeetummaa asii dhufne alhamdulillah jenna Kamisee Wallagga dhufneetti immoo Kamisee Walloo Kamisee irraatti baga ayyaana waggaa nu geenye bara dhufummaa rabbiin nu haa gahuun jedha. Oromoon tokko yoo ta'e bakka inni jiraatu irratti hundaa'ee garaagarummaan jiraachuu danda'a. Wanti bakka tokkotti baratamaan bakka biraatti baratamuu dhiisuu danda'a. Waan ijoollee Walloo ijoollee barqituu beektu mara bartee taare. Dhugaadha umurii koo waggaa hedduu naannoo Oromiyaa Wallagga Lixaatti kan hin dabarse. Haa ta'uuti malee limmoonii sanyii sibiilaati. Baay'ee ergan as dhufee itti baruu wallaalle. Ergan as dhufees waa baay'ee argeera garaagarummaa jiru. Tokko haala qilleensaa kan asii wal bira qabnu yoo ilaalan garaagarummaa guddaatu jiru. Guyyaan irraa guyyaa ayyaanaati. Ayyaana Eid al-Fixr keessumaa ayyaana amantaa Islaamaa hawaasa Musliimaa biratti ayyaana kabajaaf jaalala qabudha. Guyyaa ayyaanaa kana immoo namoonni hedduun biyya keessaa biyya alaa bakka garaagaraa ta'anii daawwataa jiru. Hiriyoota kee duris dabalatee hordoftoota yookaan hawaasa Musliimaa maraanii dhaamsa gabaabduu ishee. Ayyaanni Eid al-Fixr ayyaana uummanni Musliimaa qabu keessaa gurguddaa qabu keessaa isa tokko. Ayyaanni kun ayyaana uummanni Musliimaa gara Rabbi isaatti itti dhiyaatuuf mindaa Ramadaanaa kana kan kennu Rabbi qofa akka ta'ee fi waan kennu isa qofti kan beeku kan ilmi namaa kan akkasii argatta jedheetti milkeessuu hin dandeenye kan Rabbiin Quraana isaa keessatti nuuf hime kana ji'a kana keessatti argamna ji'a kana gaaroo soomnu kan qabne wal gargaaree ollaa fi firri wal wajjin kan dabarsaa jiru. Guyyaan kun guyyaa Iidaati. Guyyaa Iidaa kana uummanni keenya bal'aan biyya keessaa fi biyya alaa jiru Ramadaana kana soomaa ture kan Rabbiin umurii isaa qaqqabsiisee kana keessa soomaa ture. Baga Rabbiin ayyaana bara 1446 yookaanis lakkoofsa biyya keenyaatti bara 2017tiin
kabajaaf jaalaan isiniin ga'ee kan baranaa kan bare egeree rabbiin waa taasisu bagatti isinillee bagatti isin ga'e. Hayyee baga waliin geenye hayyee gaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa keessummoonni koogaa kanan arra waltajjii kanarratti argee afeerradhee isaan kana fakkaatu maatii koduriiti kabajaanii naa simadhaa isiniin jenna turtii gaarii. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Baga ayyaana Iid al-Fixir 1446 nagaan geessan bulchiinsa godina saba Oromoo ayyaanni kan nagaaf kan milkiisaniif haa ta'u jecha bakkeewwan hawwata turizimiin kan badhaate oomisha kuduraaf muduraatiif akkasumas gosa midhaanii garaagaraa oomishuuf biyyee gabbataaf haala qilleensaa mijataa kan qabdu bulchiinsa godina saba Oromoo koottaa waliin haamsoomsinu jedha. Investimantiif oomisha qonnaa tajaajila hoteelaaf turizimii mandaroota indastiriif qophaan mijeessinee isin eegaa jirra. Ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Eid Mubaarak bulchiinsa godina saba Oromoo. Mubarak Eid Mubarak, Mubarak Eid Mubarak, hey Mubarak Eid Mubarak. Hiyyobii miidiyaa for all ayyaana Eid al-Fixir kan bara 2017 sababeeffachuudhaan ETV Afaan Oromoo waliin ta'uudhaan bulchiinsa godina saba Oromoo magaalaa Kamiseetti sagantaan qopheessi kana fakkaata ture. Milkooma sagantaa kanaatiif kanneen nu deeggartan marti keessan galata qabdu. Milkaa'ina sagantaa kanaatiif deeggarsa nu taasistan hundumaaf maqaa Hiyyobii miidiyaa for all maqaa ETV Afaan Oromootiin guddisnee isin galateeffannaa. Ammallee ayyaanni kun kan nagaa, kan jaalalaa, kan kabajaa isiniif haa ta'u jechaatu kan bara egeree nuun haa jedhu jenna. Walloo Kamiseerraa asumarra dhaabbannee nagaa isinitti dhaammanna. Ayyaana gaarii. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak.